Yesuus namoota baay'ee sana argee gaaratti ol ba'e. Erga inni taa'ees bartoonni isaa gara isaatti walitti qabaman. Inni barsiisuma kanaan afaan isaa saaqqate. Maatewoos boqonnaa 5. Karaa hafuuraatti hiyyeessota warri ta'an haa gammadan. Mootummaan Waaqaa kan isaaniiti. Warri garaan isaanii gadde haa gammadan. Isaan jajjabina in argatu. Warri garraamiin haa gammadan. Isaanii biyya isa abdachiifame in argatu. Warri waan qajeelaa akka midhaanii beela'anii akka bishaanii dheebotan haa gammadan. Isaan geessifachuuf jiru. Warri namaaf oo'an haa gammadan. Isaan oo'a in argatu. Warri yaadni garaa isaanii qullaa'oo haa gammadan. Isaan Waaqayyoon ni argu. Warri nagaa buusan haa gammadan. Isaan ijoollee Waaqayyoo ni jedhamu. Warri qajeelummaadhaaf jedhanii ari'ataman haa gammadan. Mootummaan Waaqaa kan isaaniiti. Anaaf jedhanii namoonni yommuu isin arrabsan, yommuu isin ari'atan, sobaan waan hundumaa yommuu isin irratti dubbatanis gammadaa. Isaan raajota warra isin dura akkasuma ari'achaa turan. Egaa yeroo hundumaa gammadaa, ililchaa. Waaqa irratti gatiin keessan guddaan ta'a isaaniin jedhe. Yesuus itti fufee, isin soogidda lafaati. Soogiddi garuu mi'aa yoo of keessaa dhabe maaliin deebi'ee mi'eeffama ree? Gadi baafamee gatamee namni irra ejjetee balleessa malee. Hoomaa tokkoofuu waa'ee hin baasu. Isin ifa biyya lafaati. Mandarri tulluu gubbaatti ijaarame dhokachuu hin danda'u. Hoomtinuu ibsaa qabsiisee guuboo jala hin kaa'u. Baattuu ibsaa irra kaa'a malee. Ibsichis mana keessa kan jiran hundumaaf in ibsa. Namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa Waaqa irraaf ulfina akka kennaniif ifni keessan akkuma kanatti namoota duratti haa ifu jedheen. Yesuus, seeraa fi barsiisa raajotaa diiguudhaaf waanan dhufe hin se'inaa. Ani isaan raawwachuufan dhufe malee diiguudhaaf hin dhufne. Ani dhuguman isinitti hima. Hamma Waaqniif lafti badanitti seericha keessaa fidalli xinnaan tokko yookiis gar tokkoon fidalaa utuu fiixaan hin bayin hin badu. Kanaafis namni abboommota hundumaa irra xinnaatan keessaa tokko diige. Diigamuu isaas namoota barsiisu. Mootummaa Waaqaa keessatti isa hundumaa irra xinnaatu in jedhama. Namni abboommota kana eegee barsiisu garuu mootummoota Waaqaa keessatti guddaa in jedhama. Ani isinittan hima. Qajeelummaan keessan qajeelummaa warra barsiisota seeraatii fi Fariisotaa irra guddaa yoo caaluudhaa baate mootummaa Waaqaatti gonkumaa hin galtan isaaniin jedhe. Yesuus itti fufee, hin ajjeesin. Namni yoo nama ajjeese abboota firdii duratti ittiin faradama jedhamee warra duriitti akka himame dhageessaniittu. Ani garuu isinittan hima. Eenyullee obboleessa isaatti yoo dheekkame abboota firdii duratti ittiin faradama. Obboleessa isaatiin doofaa yoo jedhe yaa'ii biyyaa seerratu duratti ittiin faradama. Obboleessa isaatiin raatuu yoo jedhe ibidda qeleelatti ittiin faradama. Kennaa aarsaa dhi'eessuudhaaf iddoo aarsaatti yoo fidde iddoodhuma sanattis akka obboleessa kee waa yakkite yaada isaa miite sitti in yaadatama ta'a. Kennaa aarsaa kee achuma iddoo aarsaa duratti dhiisiitii dhaqii obboleessa keetti dura araarami. Kana booddee deebi'ii kennaa aarsaa kee dhi'eessi. Nama waan ittiin si hadheessu qabuu wajjin gara yaa'itti utuu adeemtuu dafii isa firoomfadhu. Kanaa achi inni si hadheessu sun abbaa firdiitti si kennata. Abbaan firdii immoo eegduu mana hidhaatti si kenna. Mana hidhaattis in galfamta. Egaa gatii sirra jiru hundumaa ofirraa hamma badduu baaftutti matumaa mana hidhaa sana keessaa akka ati hin baane dhuguman sitti hima jedhe. Yesuus, hin ejjin jedhamee akka himame dhageessaniittu. Ani garuu isinittan hima. Namni ija hawwiitiin dubartii ilaale garaa isaatti isheetti ejjeera. Iji kee mirgaa cubbuu yoo si hojjechiise isa of keessaa baasii gati. Gootummaan dhagna keetii qiliileetti darbatamuu mannaa bu'aa dhagna keetii keessaa tokko dhabuu siif wayya. Harki kee mirgaa cubbuu yoo si hojjechiise isa of irraa murii gati. Gootummaan dhagna keetii qiliilee dhaquu mannaa bu'aa dhagna keetii keessaa tokko dhabuu siif wayya jedhe.
Yesuus itti fufee, namni haadha manaa isaa baasu caaffata ittiin ishee baasu haa kennuuf jedhamee himameera. Ani garuu isinittan hima, yoo isheen ejjite malee namni haadha manaa isaa baasu akka isheen ejjitu ni godha. Namni dubartii gadi dhiifamte fuudhus in ejja jedhe. Yesuus, sobaan hin kakatin, waan Gooftaadhaaf kakatte immoo fiixaan baasi jedhamee abbootatti akka himames immoo dhageessaniittu. Ani garuu isinittan hima, raawwattanii hin kakatinaa, Waaqaan hin kakatinaa, innoo teessoo Waaqayyooti. Lafaanis hin kakatinaa, innoo ejjeta miilla isaati. Yerusaalemiinis hin kakatinaa, innoo mandara mooticha guddichaati. Mataa keetiinis hin kakatin, rifeensa tokko addeessuu yookiis gurraachessuu hin dandeessu. Dubbii keessan keessatti eeyyeen keessan eeyyee haa ta'u, waa'uun keessanis waa'uu haa ta'u. Kanarraa kan hafe kan isa hamaati jedhe. Yesuus itti fufee, qooda ijaa iji, qooda ilkaanii ilkaan haa kennamu jedhamee akka himame dhageessaniittu. Ani garuu isinittan hima, isa hamaadhaan hin morkatinaa. Namni maddii keessa mirgaa yoo si kabale, isa gara kaaniis itti qabi. Namni yaa'ee sirraa qabaatee qomee kee yoo sirraa fudhachuu barbaade, kootii kees dhiisiif. Namni tokko akka kiiloomeetira tokkoo isa duukaa akka dhaqxuuf yoo si giddisiise, akka kiiloomeetira lamaa duukaa dhaqi. Isa si kadhatuuf kenni, nama waa sirraa liqeeffachuu barbaaduttis dugda hin gatin jedhe. Yesuus, fira kee jaalladhu, diina kees jibbi jedhamee akka himame dhageessaniittu. Ani garuu isinittan hima, diinota keessan jaalladhaa, warra isin ari'ataniifis kadhadhaa. Kana yoo gootan ijoollee abbaa keessanii isa waaqarraa in taatu. Innoo aduusaa warra hamootaa fi warra gaggaariidhaaf in baasa. Bokkaa isaas warra qajeelotaa fi warra jallootaaf in roobsa. Warra isin jaallatan duwwaa yoo jaallattan gatii maalii argattu ree? Warri sodaa Waaqayyoo hin qabne iyyuu akkanuma hin godhu mitii ree? Obboloota keessan duwwaa ho'iftanii nagaa yoo gaafattan, warra kaan caalaa maal faa gootu? Warri saba Waaqayyoo hin ta'in iyyuu akkanuma hin godhu mitii ree? Egaa abbaan keessan inni waaqarraa mudaa malee akkuma ta'e, isinis warra mudaa hin qabne ta'aa jedhe. Maatewoos boqonnaa 6. Yesuus, namootatti mul'achuudhaaf jettanii tola keessan nama duratti akka hin goone of eeggadhaa. Kana yoo gootan garuu abbaa keessan isa waaqarraa biraa gatii hin argattan. Egaa akka warri of agarsiiftuun namoota biratti galateeffamuudhaaf jedhanii manneen sagadaa fi karaa keessatti godhan, ati yeroodhuma arjoomtu hundumaatti kana of duratti hin odeessifatin. Dhuguman isinitti hima, isaan kun gatii isaanii argataniiru. Ati garuu yeroo arjoomtu waan harki kee mirgaa godhu harki kee bitaa iyyuu hin beekin. Arjummaan kee dhoksaatti haa ta'u malee, abbaan kee inni dhoksaatti argu immoo gatii kee siif hin kenna jedhe. Yesuus itti fufee, yeroodhuma kadhattanis akka warra of argisiisanii hin ta'inaa. Isaan namootatti mul'achuudhaa fi manneen sagadaa keessaa fi walgayii karaa gurguddaa irra dhaabatanii kadhachuu hin jaallatu. Ani dhuguman isinitti hima, isaan gatii isaanii fudhataniiru. Ati garuu yeroodhuma kadhattu mana keetti ol gali, balbala cufadhu, abbaa kee isa iddoo dhoksaa sana jiru kadhadhu. Abbaan kee inni dhoksaatti argus gatii kee siif hin kenna. Yeroo kadhattanis akka warra saba Waaqayyoo hin ta'inii dubbii waa'ee hin baafne keessa hin deddeebi'inaa. Baay'ina dubbii isaaniitii fi waan isaaniif dhaga'amu isaanitti fakkaata. Akka isaanii hin ta'inaa. Abbaan keessan utuudhuma isin hin himatin iyyuu waan isiniif barbaachisu in beeka. Egaa yommuu kadhattan, yaa isa waaqarra jiraattu abbaa keenyaa, maqaan kee qulqulluu ta'ee haa eegamu, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee waaqarratti akka ta'u akkasuma immoo lafa irratti haa ta'u. Soora har'aa bor nu barbaachisu har'a nuuf kenni. Akkuma nuyi warra nu yakkaniif dhiifne yakka keenyas nuuf dhiisi. Qoramattis nu hin galchin, hamaa nu oolchi malee. Mootummaan, humni, ulfinnis
baruma baraan kan keeti. Ameen jedhaa. Namootaaf irra daddarbaa isaanii yoo dhiiftaniif, Abbaan keessan inni Waaqa irraa immoo isiniif hin dhiisa. Garuu isin namootaaf yoo dhiisuufii baattan, Abbaan keessan immoo irra daddarbaa keessan isiniif hin dhiisu jedhe. Yesuus yeroodhuma soomtanitti immoo akka warra of argisiiftuu nyaara keessan hin guurinaa. Isaanii soomuu isaanii namootatti akka mul'atutti fuula isaanii ni boosomsu. Dhuguman isinitti hima, isaan gatii isaanii fudhataniiru. Ati garuu yeroodhuma soomtutti mataa kee dibadhu, fuula kees dhiqadhu. Soomuun kee Abbaa kee isa wanta dhoksaatti hojjetamu hundumaa argutti malee namoota duratti akka hin mul'anne godhi. Abbaan kee inni wanta dhoksaatti hojjetamu hundumaa argu immoo gatii siif hin kenna jedhe. Yesuus ammoo badhaadhummaa ofii keessanii lafarratti iddoo biliinii fi daana'oon nyaatutti, hattuunis cabsitee iddoo hattutti walitti hin qabatinaa. Garuu badhaadhummaa ofii keessanii fi Waaqa irratti iddoo biliin yookiis daana'oon hin nyaannetti, hattuunis cabsitee iddoo hin hannetti walitti qabadhaa. Garaan kee lafa badhaadhummaan kee jirutti hidhama jedhe. Yesuus iji ibsaa dhagnaati. Iji kee fayyaa guutuu yoo ta'e, dhagni kee hundinuu ifan ta'a. Iji kee dhukkubsataa yoo ta'e garuu, dhagni kee hundinuu dukkanaa'an ta'a. Egaa ibsaan sitti jiru dukkana erga ta'e, dukkanichi hammam haa guddatu ree jedhe. Yesuus itti fufee eenyullee gooftolii lamaa fi hojjechuu hin danda'u. Isa tokko jibbee isa kaan jaallachuu, isa tokkoo fi of kennee isa kaan tuffachuudha malee. Isinis akkasuma Waaqayyoo fi horiidhaaf hojjechuu hin dandeessan. Kanaafis ani isinittan hima, waa'ee jireenya keessaniitti waan nyaattanii fi waan dhugdaniif yookiis dhagna keessanii fi waan uffattaniif hin yaaddeenaa. Jireenyi nyaatarra, dhagnis uffatarra guddaan caala mitiire? Simbirroota qilleensa keessa balali'an ilaalaa. Isaan hin facaasan, hin haamanis, gombisaattis hin galchan. Garuu Abbaan keessan inni Waaqa irraa isaan in soora. Egaa isin immoo isaan irra guddaa hin caaltaniire? Isin keessaa namni tokko hammamii yaadda'ullee bara jireenya isaatiitti yeroo gabaabaa dabalachuu kan danda'u jiraare? Waa'ee uffataa immoo maaliif yaaddoof ture? Mee daraaronni bakkee attamitti akka biqilanii guddatan ilaalaa. Isaan hin soqan, hin fo'anis. Haa ta'u iyyuu malee Solomoon mootichi inni ulfina guddaa qaba turellee isaan kana keessaa hamma isa tokko akka hin uffatin isinittan hima. Egaa Waaqayyo biqiltuu harraa bakkeetti argamee bor ibiddatti naqamutti akkana bareechee itti uffisa erga ta'e, isinitti guddaa caalchisee hin uffisuure? Isin warra amantiin itti hirratuudha malee. Kanaafis isin maal nyaannaa yookiis maal dhugna yookiis maal uffanna jettanii hin yaadda'inaa. Warri saba Waaqayyoo hin ta'in yaada isaanii isaan kanatti hidhanii jiru. Isaan kun hundinuu isiniif barbaachisoo akka ta'an garuu Abbaan keessan inni Waaqa irraa ni beeka. Duraan dursitanii yaada keessan mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa isaa barbaaduutti hidhaa. Kana malees kan barbaachisu hundinuu immoo isiniif hin kennama. Waa'ee boriifis hin yaadda'inaa. Guyyaan borii ofii isaatiif iyyuu ni yaadda'a ta'u. Rakkinni guyyaa sanaa duwwaan iyyuu guyyichaaf ni ga'a jedhe. Maatewoos boqonnaa 7. Yesuus Waaqayyo akka isinitti hin farannetti isin namatti hin faradinaa. Firdiidhuma isin namatti faraddaniin isinittis in faradama. Qodaa safaraa isin itti namaaf safartanitti isiniifis ni safarama. Maaliif huuba ija obboleessa kee keessa jiru ilaaltaa? Utubaa isa ija kee keessa jiru hin hubattu? Yookiis attamitti obboleessa keetiin lakkii huuba ija kee keessaa siifan baasa jettaree? Kunoo utubaanoo ija kee keessa jira, ati of hin arginee nana. Duraan dursitee utubaa ija ofii keetii
keessaa baasi. Isa booddee huuba ija obboleessa kee keessa jiru hubattee baasuu ni dandeessa. Foon aarsaadhaaf qulqullaa'e sarootaaf hin kenninaa. Callee keessan akka isaan hin dhidhiinnetti booyyee dura hin buusinaa. Isinumatti garagalanii isin ni kukkutuu jedhe. Yesuus itti fufee, kadhadhaa isiniif hin kennamaa. Barbaadaa in argattu. Balbala rukutaa isiniif hin banamaa. Kan kadhatu hundinuu ni fudhata. Kan barbaadus ni argata. Balbala kan rukutuufis ni banama. Isin keessaa nama attamiitu ilmi isaa buddeena yoo isa kadhate dhagaa kennaaf ree? Yookiis ilmi isaa qurxummii yoo kadhate bofa kennaaf ree? Egaa isin hamoota taatanii utuu jirtanii ijoollee keessanii fi kennaa gaarii kennuu erga beektanii, abbaan keessan inni Waaqa keessaa immoo hammam isin caalaa warra isa kadhatanii fi waan gaggaarii kenna. Waanuma namoonni akka isiniif godhaniif jaallattan isinis akkasuma isaaniif godhaa. Seerrii fi raajonni isuma kana ni barsiisu jedhe. Yesuus, karaa isa dhiphaadhaan ol galaa. Karaan gara badiisaatti geessu boochoodha. Karri isaas bal'aadha. Namoonni ittiin ol galan immoo baay'eedha. Karaan gara jireenyaatti geessu rakkoodha. Karri isaas dhiphaadha. Namoonni isa argatan muraasa jedhe. Yesuus itti fufee, raajota sobduurraa of eeggadhaa. Isaanii hoolaa fakkaachuudhaaf raroo hoolaa uffatanii gara keessan ni dhufu. Keessa isaaniitiin garuu yeeyyii butataniidha. Ija hojii isaaniitiin isaan ni beektu. Ija waynii baala waraanteetti harbuus kosorruutti ciruu dandeessure? Akkasumas muki gaariin ija ba'eessaa in godhata. Mukti gadheenis ija hamaa ni godhata. Mukti gaariin ija hamaa godhachuu, mukti gadheenis ija ba'eessa godhachuu hin danda'u. Mukti ija ba'eessa hin godhanne hundinuu ni murama, ibiddattis ni naqama. Egaa ija hojii isaaniitiin isaan ni beektu jedhe. Yesuus, jaalala abbaa koo isa Waaqarraa nama hojjetutu mootummaa Waaqaatti gala malee namni yaa gooftaa, yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan itti gala miti. Guyyaa isa dhumaa sanatti namoonni baay'een yaa gooftaa, yaa gooftaa nuyi maqaa keetiin raajii dubbanneerra, maqaa keetiin hafuurota hamoota baafneerra, hojii aangoos maqaa keetiin baay'ee hojjenneerra miti anaan jedhu. Ani immoo yeroo sanatti matumaa ani isin hin beeku. Isin yaa warra hamaa hojjettanii ija koo duraa badaa jedheen mul'inatti isaanitti hima jedhe. Yesuus, egaa namni dubbii koo dhaggeeffatee akka isaatti hojjetu hundinuu nama ogeessa mana isaa dhagaa irratti ijaarratetti ni fakkeeffama. Bokkaan roobee, lolaan lola'ee, qilleensis qilleensa'ee mana sanatti bu'an. Manichi garuu hundeen isaa dhagaa irra dhaabamee waan tureef hin jigne. Namni dubbii koo dhaggeeffatee akka isaatti hin hojjenne hundinuu garuu nama gowwaa mana isaa hundee malee lafa cirracha irratti ijaarratetti ni fakkeeffama. Bokkaan roobee, lolaan lola'ee, qilleensis qilleensa'ee mana sanattis bu'an. Manichis ni jige. Jiguun isaas baddu baasa ta'e jedhe. Yesuus dubbii isaa kana dubbatee yommuu raawwate namoonni na'anii barsiisa isaa hin dinqisiifatan. Inni akka barsiisota seeraa warra kan isaanii utuu hin ta'in akka nama aboo qabuutti isaan hin barsiisa ture.